Ergaa Phaawulos warra Filiphisiif barreesse yookaan ergeef boqonnaa tokko lakkoofsa 27 irraa kaasee nan dubbisa. Amma garuu akka warra wangeelaa Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraan isin hin dhibin. Hafuura tokkoon iddoo keessaniituun socho'in dhaabattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufes akkasitti isin argu, yoon dhufuu dhaabadhes akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uu nan fedhaa. Ameen. Wangeelaaf jiraachuu malee kan biraan sin dhibin. Maduree jedhuun isin dubbachuu barbaada. Wangeelaaf jiraachuu malee kan biraan sin dhibin. Phaawulos ergaa kana barreessuudhaafi nama kana barreessu hin turre. Warra kana barreessan warra ergaa akkasii qaban, ergama akkasii qaban seera amantii falmuuf jecha hojii Kiristoosii wal qabatu kana mormaa ture jechuudha. Utuma mormuu hojii ergamootaa boqonnaa 9 keessa guyyaa tokko waamicha akkasaaf ta'e, guyyaa tokko tuunni namoota bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an, namoota hojii waaqayyoo hojjetan olii gadi fiigee waraqata baafatee iyyama fudhatee laayisensii fudhatee laayisensii ittiin namoota rukuchiisan qabatee utuu qabatee deemu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa tokko qabee nama kana gara hojii wangeelaatti fide. Hojii wangeelaa kanatti erga dhufee tajaajila kana namni hin barreessa, namoota jajjabeessa. Dura riyaan ture, namoota riyaan ture kun immoo laalummaa kooti jedhee kutaa adda addaa keessatti dubbataa ture jechuudha. Kanaaf kanumarraan kaasee Phaawulos warra Filiphiyuus kanaaf gaafa barreessu amma garuu jedha. Akka warra wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraan isin hin dhibin jedha. Amma jireenya isin kana booddee jiraattan mee olitti bu'aati har'aa kaasee jedhame. Wangeelaaf jiraachuu malee jedhame kan biraan sin dhibin jedha. Haleluuyaa. Si'a tokko tokko addunyaa kana keessatti wantoota baay'eetu nama dhiba. Kun akkas ta'innaa, sun akkas ta'innaa, kun akkas ta'innaa innee waan addunyaa kana ajandaa goonneetu sammuu keenya iddootti balleessina. Kanaaf Phaawulos amma garuu jedhe. Amma garuu jechuun jabeessee waan kana gadi fageessee hundeen isaanii akka dhaabatuuf Phaawulos warra Filiphoos keessa olaantummaa wangeelaa, guddummaa wangeelaa, jiraachuu wangeelaa namoota warra Filiphoos sanatti dubbata. Amma garuu jireenyi isin kana booddee jiraattan, adeemsi isin kana booddee jiraattan akka warra wangeela Kiristoos fudhatanitti jiraadhaa malee waan biraan sin hin dhibin. Mee walitti bu'aati kan biraan sin dhibin ittiin jedhame. Haleluuyaa. Hojiin hafuura qulqulluu yaa'insa beektuusin waliigallee wal gidduutu indaa'uun maal jedha asirratti kutaa nama dubbisaa jiru kana irratti maal jedha beektuusin yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaadaa jedha. Kanaaf amma wanti nu dubbannu kun yaada tokkoon yaa'insa tokkoon yaa'uutu irra jira jechuudha. Gidduu kana mee sagalee keessa ol kaasaa gidduu kana jedhame hafuura waaqayyootu jira jedhame ani immoo jedhame hafuura kanaa wajjin waliigalee jedha jireenyattan fufa jedha. Haleluuyaa. Kanaaf Phaawulos warra Filiphoos kanatti saba warra Filiphiyuus kanatti gaafa dubbatu jarreen sun jireenya biraa akka isaan hin dhibne waan biraan akka isaan hin cal jedha. Amma namni si'ana ajandaa wangeelaa keessa jira moo ajandaa biraa keessa jira? Ajandaa olaantummaa gooftaa Yesuus keessa jira moo ajandaa mataa isaatii keessa jira? Guddummaa gooftaa Yesuus Kiristoos lallabaa jira moo kan biraa dhibaa jira? Ganama kana waan sitti hima, bara kana waan sitti hima, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin bara kana booddee waa'ee Yesuus malee kan biraa sin dhibinika. Haleluuyaa. Mee ammallee walitti maati kana booddee jedhame ajandaa tolkaaftee haasoftu jedhame ajandaa Yesuusa ta'u jedha. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Innaa kanaaf jabeesseetti amma garuu akka warra wangeela Kiristoos fudhateetti jiraadhaa malee kan biraan sin bara darbe waan ajandaa biraa kee turte maqaa Yesuusin bara kana ajandaa kee gara wangeelaatti geeddareera. Ilaalcha kee maqaa Yesuus Kiristoosin gara du'ee du'aa ka'uu gooftaa Yesuus labsuutti si geeddareera. Haleluuyaa. Bara darbe iyyuma kee si dhibee, bara darbe siyaasa si dhibee, bara darbe harkaa dhabuu si dhibee, bara darbe isa odeessaa baate, bara darbe waan biyya kanaa odeessaa baate maqaa Yesuus Kiristoosin waa'ee Yesuus odeessina. Mee sagalee keessan ol kaasaa ani jedhame olaantummaa Yesuus nan lallaba jedha. Isaafis nan jiraadha jedha. Har'aa kaasee jedha. Homtuu nan dhibu jedha. Kan na dhibu yoo jiraate jedha. Waa'ee isaa kanan dubbadhu yoo jiraate jedha. Wangeela Kiristoos jedha. Wangeelli Kiristoos immoo jedha. Nagaa kenna jedha. Qabeenya kenna jedha. Fayyina kenna jedha.
simboo kenna jedha. Waan hundumtuu isa keessa jira jedhame. Haleluuyaa. Yaa nama wangeelaaf jiraachuu murteessite, yaa nama ani wangeelaaf an jiraadhe jettee bara kana kutattee baate, yaa nama ani wangeelaaf malee waan biraaf hin ta'u jettee kaate, Waaqayyo waan hundumaa qabee sitti dhufeera. Eebba jireenya fayyina ulfina baatee dhufee. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Har'aa kaasee ajandaan keenya, labsiin keenya waan biyya kana keessatti waan baay'ee haasofnee hin taane. Waan baay'ee ajandaa goonee fuunee akka taanee xiinxallee haasofnee giruuppiinis haasofnee gamasiis finne gamanaas finne furshii kan hin taane tokkoof tokko isa du'a mo'ee ka'ee mirga abbaa jiru barreessee daandii jireenyaa nuu kenne Yesuus Kiristoos gooftaadha. Mee sagalee keessa ol kaasaati wangeelli jireenya jedhame. Sinittan himaannu ilaa dhugaa Waaqayyoo isa jiraataan sinitti himaanii silxaana kamirra jiraadha. Kamirra jiraadha ani mormii biraan qabe nama siyaasa lallabaa jira miti ani. Waa'ee wangeelaaf jiraachuun lallabaa jiraan. Yesuus gooftaadha. Ajandaa biraarran jira sitti fakkaatin. Ilaa namni kana lallabe namni kanaaf jiraate sanyii ishee asii yoo gadi qaban karaa gara silattee ol baati. Kun dhugaadha. Ilaa asiin gadi qabee safarri gamasii gamanaa gadi qabee karaa gara silatee ba'a. Namni wangeelaaf jiraate. Meekedame sanyii wangeelaaf jiraatu jedhame hin badu jedha. Ameen ameen. Phaawulos faayyuu kunoo wangeela kanaaf jiraatanii isaanii hin qabanne akka wangeela lallabnuuf ija jabina nuu kenna. Naa kanaaf isin waamti biraan isin hin dhibin iddoo keessaniitu socho'e immoo dorgomaa jedha. Meekedame ati jedhame wangeela lallabuudhaaf dorgomi jedhame. Meekedame wangeela labsuuf jedhame. Dorgommiitti gali jedhame. Wal dorgomuutu nurra jira. Bakka wal dorgomaa jedha sagalee Waaqayyo. Wal dorgomaa jechuun sin argu lammata erga akka ittiin faarfattanii ari'anii baasuutu hin taane ani immoo karaa koo guddummaa Yesuus Kiristoos faarfannaadhaan, guddummaa Yesuus Kiristoos wangeelaan, guddummaa Yesuus Kiristoos raajummaadhaan, guddummaa Yesuus Kiristoos barsiisaan ani immoo maal godhu dubbachuutu nurra. Mee sagalee keessa ol kaasaa anis jedhame waa'ee Yesuus jedhame nan dubbadha jedha. Dorgommii kana keessaan ba'u jedhame. Dorgommii Yesuusin labsuu jedhame. Waan naa kennameen jedha. Ittan fufa jedhaa ka. Yesuus gooftaadha. Kanaaf dhagaa dhaggeeffadhaa barri 2014 wangeelaaf jiraachuu, wangeela labsuu, guddummaa Yesuus Kiristoos labsuu isiniif haa ta'u. Minaaf haa ta'u jedhaa ka. Bakka amma dhukkoo ofirratti labsuu dhiisaa an bara kana makiinaan nadhaa dhagaadhaan nadhaa namni shugguxiin nadhaa muka jala na buusu isa labsuu dhiisii jedhama. Ani bara kana guddummaa Yesuus fudhadheen safara keessa deema guddummaa Yesuus fuudhee waajjira dhaqa guddummaa Yesuus fuudheen iddoon hojjedhu dhaqa guddummaa Yesuus Kiristoos fuudheen daandiin deemu hundumarra deema jedhi ofirratti labsi. Kanaaf warri wangeela Kiristoos fudhatan jireenyi isaanii akki isaanii aasaan isaanii eeggannaa qaba. Warri Kiristoos fudhatan akki isaan itti jiraatan akka warra kaanitti miti. Sababiin isaa kutaa kana keessaa maal jedha ture Filiphisius boqonnaa isuma nama dubbise kana maal jedha amma garuu akka warra wangeelaaf Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraan isin hin dhibin. Mee akkas waliin jedha namni wangeela fudhate jedhame jireenyi isaa warra kaanii wajjin tokko miti jedha. Aasaansa addaa, adeemsisa addaa, ilaalchisa addaa. Namni kam namni wangeela Yesuus Kiristoos fudhate jechuudha. Sababiin isaa maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mee calluma dhaalaa waa'ee Yesuus Kiristoos mee warri waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos qorattanii dubbistanii ilaaltanii mee ilaalaa akkam ture akka inni jiraachaa ture gooftaan keenya maal fakkaata obsa maaltu irra jira jireenya isaa jaalala maaltu irra jira dhiifama akkamii qaba ilaalcha akkamii qaba Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana keessa yeroo dhufe ilaalcha akkamiitiin deebi'aa jira kan labsitu erga isa ta'e atillee akki jireenya keetii fakkeenyatti labsuun sirra jiru gooftaa Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoosiin labsuu danda'u ture. Kanaaf obboleessa koo dhaamsaan sitti yoo jiraate arraa kaasee ajandaa biraan sammuu kee hin dhibbisin. Sababiin isaa gaafati wangeelaaf jiraattu isumatu si danda'a. Mee isumatu na danda'a jedhame. Atumti wangeela kanaaf jiraadhu. Atumti wangeela kanaaf jiraadhu malee waan cufame bana inni. Jireenya karaatti diigame deebisee ijaara inni.
Inni guddaan maalidha? Atumti wangeela kanaaf jiraadhu. Kan biraan sin dhibeen bakka irraa kaase. Akkasan ta'a akkanan ta'a. Yeroo baay'ee nan dubbadhaan. Mana nama fooyyee qabuudha kan hin cannaqamanii jedhaan. Mana nama fooyyee qabuun jireenyi isaa guutuu ta'e nama mana waan qabne yoo xinnoo maal laa fidi laatattee si yaaddeessarraan kan baate sinii galiidha. Manuma nama fooyyee qabuudhaan sinii yaaddeessu. Sababiin isaa manichi guutuudha waan ta'eef. Amma inni dubbachaa jiru inni lallabaa jiru kun lafa kana keessaa albuuda guutuu qabaa. Qilleensa kana keessaa bokkaa addaa qabaa. Sinii galiidha. Waan mee sagalee keessa ol kaasaati wanti Waaqayyo biraa dhibe hin jiru jedhamee sin. Jireenya keetiif barbaaddaadha. Ilaa yoo barbaade qilleensa sana keessaa garsii dhiisa Waaqayyo. Ilaa ifaaf waan tokko bahuu qaba taanaan hin barbaachisa jedhee murteessee taanaan Waaqayyo maal godha? Qilleensa sana kee waan tokko hin jiru baasee dhuma fide Waaqayyo. Waa'ee keetiif lafatti dubbate yoo barbaade lafa kana keessaa baasa Waaqayyo. Haleluuyaa! Sagalee keessa ol kaasaa Waaqayyo waan qopheesseera jedhamee sin. Waa'ee kootiif jedhamee waan hundumtu harka Waaqayyo irra jira jedha. Kajeellaa mana dhattuu hin qabdu. Mana namaa dhattee waan kajeeltu hin qabdu. Dhattee balbala warra gurguddootaa dhattee waan kajeeltu qabdu. Inni guddaa ta'e waaqarratti lafarratti naboo qabu. Waan hundumtu akkana jedha Faarsaa 121 gargaarsi koo eessaa dhufa? Gara gaarotaa ol ilaale hin jiru. Gargaarsi koo isa waaqaaf lafa uume Waaqayyo biraan dhufe. Mee sagalee kee ol kaasi gargaarsi koo jedhime. Waaqayyo isa waaqaa fi lafa uume biraa naa dhufa jedha. Mee sagalee kee ol kaasi Waaqayyo jedhame maayikiroo sekendiif jedhame nan dagatu jedha. Akkasi. Addunyaa kanarraa kanaan maayini xaxannee eenyutti galuutu nurra jira? Waaqayyootti galuutu nurra jira. Ilaa rakkina keessa, dhukkuba keessa, iyyuma keessa, sooruma keessa. Warri sooromtani muuxannoo Waaqa isin fooyyessu qabeenya keessa bataachisi qinaati qabeenya keessa fudhaati gara Waaqootti si kaa. Warri iyyoomte duwwummaa keessa fidaa kottaa. Waan hundumaa keessatti karaa hundumaatiin jireenya kee, mana kee, gaa'ila kee, fayyaa kee, dhukkuba kee fidii gara mana Waaqayyo kottu abbaan furmaataa Waaqayyoodha. Haleluuyaa! Akkasiin. Kanaafi karaa hundumaatiin abbaan furmaataa eenyu reettan isin? Eenyu reettan? Mee Waaqayyoodha jedhame isin? Abbaan furmaataa Waaqayyoodha. Kanaafi nuni kanaaf xaxannee waan hundumaa fudhannee eenyutti kooluu galuu nurra jira. Waaqayyootti kooluu galla. Faarsaa 46 keessatti ilaalan nuni Waaqayyootti kooluu galla. Waaqa rakkina keessatti gargaa ta'uun isaa beekameera. Inni humna keenya. Eenyutti kooluu galla? Waaqayyootti kooluu galla. Bara lafti sirbu, siyaasi isaa sirbu, namni isaa sirbu, inni bulchu sirbu, inni bulu sirbu. Nama sirbee nama dhiisu beektan amma si'ana inni suniin sirba, kuniin sirba, laftiin sirba, qilleensi sirba. Bara akkasii kana keessami Waaqayyootti kooluu gallee isa waan hundumaa danda'u Waaqayyoon kadhachuu ture. Waan sirbu kana eeyoo sirreessa. Nama biraan sirreessitti fakkaatin. Anaafsitu Waaqayyoon kadhate wangeela gooftummaa Yesuus labsi biyyattis, lafas, naannoos, naggaadeessaas, hojjetaa mootummaa hundumaa isaa sirreessa. Mee akka jedhame ati waliin jedhame. Gaarummaa lallabuudhaaf waamamte jedhame. Gaarummaa gochuuf waamamte jedhame. Gooftaati gara isaa dhufte kun jedha. Guyyaa tokko illee hamaa hojjetee hin beeku jedha. Kanaaf ati jedhame hamaan hojjetin jedha. Hamaa hin yaadin jedha. Nama irratti hamaa hin yaadin jedha. Biyya irratti hamaa hin yaadin jedha. Ofii kee irratti hamaa hin yaadin jedha. Akkas Iyesuus Kiristoos gooftaadha. Iyesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaafi addunyaa kana keessatti abbaan furmaata namni biyya sirreessuu danda'u eeyuudha innaattan tokko warra ijoollee Waaqayyoo ta'an duwwaa. Ilmaan Kiristoos amante duwwaadha. Kanaaf nuni warra akka warra wangeela Kiristoos fudhate jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraan isin hin dhibin erga hidhee raawwatee booddee maal jedha seetanii hafuura tokkoon iddoo keessaniituun socho'in dhaabbattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufes akkasitti hin argu. Yoon dhufuudhaa baadhes akkasitti jiraachuu keessan arguu nan fedhaa jedha. Ilaala dhaggeeffadhaa isin. Paasteriin sin bira jiraatu yookaan ergamaan sin bira jiraatu sin bira hin jiraatin. Bakka hundumaatitti wangeelaaf jiraadhaa. Mee akkas waliin jedhame ati jedhame qeesiisa ta'u, paasteriisa ta'u, lallabaa wangeelaasa ta'u, barsiisaa wangeelaasa ta'u. Ergamaa wangeelaas haa ta'u yoo inni si bira jiraates yoo inni si bira jiraachuudhaa baates wangeelaaf jiraadhu jedha. Ameen ameen. Si'a tokko nama okkee paasteriin na arga yookaan ergamaan na arga baluun na arga. Bakka kamitti
Iddoo kamitti anitus wangeelaaf jiraatanii arguun fedha yoon dhufes yoon dhufuudhaa baadhee si'edha. Nuni gaamma galaan jirru addanuma jirraa utuma wal arginu wangeelaaf jiraachuun keessatti wal arguutu nurra jira jechuudha. Lallabee deemaan jira miti anamma. Isin galee wal bira jirra jechuudha. Kanaaf Phaawulos ergaa kana keessatti jabeessee jarri utuu isaan socho'in akka isaan dhaabbatan jabeessee isaanitti dubbata ture. Kanaaf irra dhaabbachuutu nurra bara kana keessa dhaabbachuutu nurra jira. Maal keessa dhaabbachuu sagalee Waaqayyoo keessa dhaabbanne Waaqayyoon ilaallee jiraachuutu nurra jira malee kan biraan nu dhibee kan biraan sammuu keenya balleessee dhiphachuu nurra hin jiru. Akkasiidha warri wangeelaaf jiraatan karaa hundumaatiin waan hundumaa qabu. Namni wangeelaaf jiraatu bara hundumaa keessatti sagalee faarsaa Daawit keessatti maal jedha leenci isaa fi leenci dhabala. Warri Waaqayyoon sodaatan garuu maal godhan? Utuu isaan dhabanitu isaan beelaanii argee hin beeku jedha. Dhuguma isinii jechaa jedhan anamma Waaqayyo baruma ulfaate kana keessatti Waaqayyo ajandaa addaa barreessee sii qabee jira. Barri 2014 kun jedhame baran itti wangeelaaf jiraadhe eebba wangeelli baasu eebba wangeelli kennu hundumaa irraa hirmaadhuudha. Haleluuyaa. Baratti itti kassartu utuu hin taane baratti iyyummaan mana kee darartu utuu hin taane baratti lafi siin galagalu utuu hin taane baratti eebba addaa fuutee dabartu siif ta'eera. Naa ta'eera jedhame. Baratti gaa'illi kee dhaabbatu bara itti milkooftu bara itti jireenyi kee mul'atu sii ta'eera.